Hojjettoota jaalatamtoota keenya har'aan tana maatii kutaa sagalaffaadha. Kutaa sagalaffaati ilaallaa. Ministeera barnootaaf qophaa'ee kana waliin ilaalla jechuudha. Naan maal jaa boqonnaan tokkoffaadha. Kitaaba kudha sagalee tokkoffaa maal jedha? Further set on the set jaa isa jalatti wantoota argamanii jira. Boqonnaan lama. The number system jedha. Inni lammaffaadha. Boqonnaan sadii involve equation jedha. Solve inequality jaa boqonnaan afurii. Boqonnaan shan introduction trigonometry jedha. Boqonnaa meeqa deema? Boqonnaa saddeet qaba. Vector injectuu dimension jira jechuudha. Boqonnaa saglaffaa maal jedha? Statistics and probability qaba. Boqonnaa tokkoffaan further on the set jechuudha. Tuuta waa'ee tuutaati. Akkamiin yuunitii kana keessa jiru maali? Wanni eegee yuunitii kana fixan beekuu qabdan wantoota hanga kana explain the fact. Bu'aammaa tuutaa jechuun ibsaa fi dhimma tuutaa beekuudha qabda yoo description the set of difference beekuu qabdanii garaagarummaa tuutaa beekuu qabdanii beeksisa isaa beekuu qabdanii demonstrate set operation using the Venn diagram kaaftanii diagram kaaftee akkamitti demonstrate gootee akka adda baaftanii beekuudha qabdanii rule seeraa fi presently tuutaa qajeelfamaa fi seera tuutaa practical situation keessatti jechuudha. Haala practicaliidhaa keessatti jechuudha. Hojiidhaa keessatti akkamitti kan fayyadamnu beekuudha qabdanii jechuudha. Eega yuunitii kanaa xumurre. Kontektiin yuunitii kana keessatti argamu kontektiin ijoon jechuudha. Tokkoffaan maalidha? Seetii fi elementii isaa gosootaa fi tuutaa fi gosoota isaa ibsa tuutaa the notation of set notation isaa iddoo bu'ee isaa jechuudha. Yookaan operational set ammaas application notation fi achi booda summary ilaalta review exercise godhina inni finnaa jechuudha boqonnaa kana. Mee illee taasii ilaallu. Kana hoggaa jennu kiiwordiin jecha as keessatti argamu. Kabajamtoota jaalatamtoota keenyaa har'aan tana yuunit waanii san erga eegallee booda ijoon as keessaa hubatamuu qabu. Namuu hubachuudha qabdanii kiiwordii jechuun jechi ijoon qonnaa kana keessa hubachuu qabdan tokkoffaa irratti sabseetiin maali adda baafachuudha qabdanii itti aanee saayimeetirik diifirensii maali set of descriptionii Venn diagraamidhaas ammas empty seetiin maali yuuniyeeniin maali interaactionii maali proper subseetiin maali absolute complementii maali complementii noo mataan isaa ta'u maali wantoota hanga kana adda baafachuudha qabdanii jechuudha. Introduction jira. In grade 7 you have learned basic definition and the operation involvement of the set baratanii turtanii the concept of the several fundamental part of the present day of mathematics. Wanta baay'ee ijoo barbaachisaadha jechuudha mathematics keessatti seetiin wanta baay'ee barbaachisaa. Today the concept beginning the almost very much branch of mathematics jechuudha. Biraanchii maatisiidhaa taateeti dhufee amma eegalamee jira jechuudha. Waa'een tuutaa kun jechuudha. We use the set is define the concept relation and functionidha jechuudha. Akkamitti fayyadamtaa tuuta waa'ee tuutaa jechuudha. Waa'ee riileeshiniitii fi waa'ee fankishiniitiitti haala akkasiititti konseptii akkasiititti fayyadamnaa jechuudha. In this unit you will be discuss further definition of operation and application involvement jechuudha. Wantoota hanga kana ibsuu danda'uudha qabda jechuudha. Definition operationidhaa fi application fi involvementii seetiidha jechuudha. Akka define the set in your own akka ofii keetiitti meeyyee keessatti jechuun maal jechuudha. Tuuta jechuun maali akka mataa keetiitti jechuudha. Which of the following will define which are not justify the answer jedha. Hiika wantoota kanneen armaan gadii kuni will define hiikkaan kannanii yookaan guutuu fakkeenyaaf collection of your class
Lakshin student your class barattoota kilaasii ta'e keessa jee barattoota fakkeenya mana barumsaa keessa illee kan jira taakka lama sadii jettee ijaabdee dabaasuu dandeenya jechuudha. Beautiful girl in your classroom barattuu bareedduu kilaasii ta'e keessa will define amma kun fakkeenyaaf ibsamuu ni danda'ama. Kanaaf bareedduu naaf boqottuudha jettee dabaasuu ni dandeessa jechuudha. Then selection of the consonant qubee dubbachiifamaa afaan Ingiliffaadha. Fakkeenyaaf dubbachiiftuu irraa adda baaftee himuu ni dandeessa jechuudha. Hard working teacher in your school barsiisaa kanaatu hard workingidha. Kanaatu dafee hojjeta. Kanaatu hojjechuu hin danda'ani. Barsoota warra hojjennan san keessaa gisee adda baaftee guruppiidhaan keessu fakkeenyaaf barataa barsiisaa hard working ta'e mana barumsaa zaan dhufu fi khazaan dhufne adda baasuu ni dandeessa jechuudha. Takka tuqaa takka set and element tuutaa fi gosoota isiidha jechuudha. Tuuta jechuun maal jechuudha? The collection defines the object or element jechuudha. Objectii yookaan elementii wanta yookaan gosa wanta ibsamuu danda'u tokkooti jechuudha. Maal jechuun? Seet jechuun wanta walitti qabame tokko kan ibsamuu danda'u yookaan gosa ibsamuu dandeessu jechuudha. Elementii yookaan gosa wanta ibsamuu danda'u jechuudha. We say set will define jechuudha. Wanta ibsamuu danda'u. Yeroo kana jennu wanti san wanta ibsamuu danda'u bichaadha jechuudha. We mean if the object is given wanti objectiin tokko nu kenname yookaan wanti tokko yoo nu kenname we are able to determine whether the object or not. Wanti tuni objectiidha moo wanta miti wanti tuni maali jennee adda baasuu danda'uudha qabna jechuudha. Fakkeenyaaf wanta adda hin baafne tokko fakkeenyaaf asirra qalama diimaa wanti qubeen tuttuqaan diimtuu nabba meeqaa jira. Tuttuqaan arangaadee meeqaa jira jennee fakkeenyaaf amma tuttuqaan arangaadee taakka 2 3 4 5 6 jira jenna. Isaan tuttuqaan arangaadee fi diimtuun tun abba meeqaa jira jennee as keessa jennee waan adda bahuu jechuudha. Yoo karaa waliin lallaaqamtu taate immoo waan adda bahuu hin dandeenye jechuudha. Akkas jechuudha wanti adda bahuu danda'u seetiidha jechuudha. Tuuta wanta adda bahuu danda'uuti jechuudha. Note the set usually denoted by capital letter. Fakkeenyaaf seetii takka akka qubee gurguddaatti fudhadha. Hanga Aadha hanga Zeddiiti jechuudha. Inni lammaffaa elementiin isaa immoo seetii akka qubee gurguddaa fudhata. Gosa isaa immoo represent bakka iddoo bu'aa small letterii goota jechuudha. Capital letterii maal goota? Seetiidha goota. Tuuta isaa goota. Elementii ammoo gosa isii sana ammoo qubee xixiqqaadha goota jechuudha. Fakkeenyaaf gosti seetiin yoo tuutni bakka qubee gurguddaadhaan bakka buufne elementii isii immoo elementii isii maal goone qubee xixiqqaa bakka buufne if ja A is element of A xiqqaan elementii A guddaa yoo ta'e as belong as jenna to A jenna aan elementii A xiqqaan elementii Aati jenna jechuudha. The Greek E tun lammatuni jechuun libsam jechuudha. Akka afaan Giriikiitti maal jechuudha? Denoted by belong to jechuudha. Belong to jechuudha. So as a right A is element of kana jennee barreessina. A xiqqaan elementii Aati. Elementii Aati jechuudha. Maatii Aati jechuudha. A xiqqaan maatii Aati jechuudha. A guddaati jechuudha. If the member of the set of elements is A jechuudha. Wantoon membarii yookaan garee elementii A yoo ta'e jechuudha. A guddaadha yoo ta'e. A xiqqaan ga'ee elementii A guddaadha yoo ta'e. Fakkeenyaaf if the B is not element of A akkana jennee barreessina jechuudha. An element of B is an element of A dha. B'n elementii Aatii miti jechuudha akkasitti barreessina. Fakkeenyaaf asirraa ilaallu. A xiqqaan kun amma geengoo aan isa kun asirraa ka'ee akkana dhufa. A xiqqaan jidduu tana jira. Amma A xiqqaan geengoo naannoo tana goone A guddaan geengoo naannoo tana goone A xiqqaan asirratti argamaa jira. Elementii eenyuti? Meembarii isa kanaati jechuudha. A guddaan ammoo isaan kan haala waan jiruuf jecha an element of A dha jechuudha. Saniif akkas jennee ibsina jechuudha. The set student in your classroom will define since the element of the set is clearly known. Yoo barattoonni kilaasii ta'e keessa jiran sirriitti beekaman yoo beekamanidha. Element since will define kan jennuun sirrii beeknedha jechuudha.
barattoota kilaasii keessa hin jirre hisaabuu hin dandeenyu jechuudha. Barattoota kilaasii keessa jiran bichaadha malee. The collection of kind of student ijoolleelee walitti qaba ijoolleelee mana barumsaa keeti. Ijoolleen mana barumsaa keessa jirtu hangana jettee beekuu hin dandeessu. This is not well defined. Ibsuu hin dandeenyu jechuudha. Beekuu hin dandeenyu jechuudha. Akkasitti ijoollee mana barumsaa keenya keessa jirtu fakkeenyaaf daataa mana barumsaa fudhanii fudhanne malee ijoollee hundi hisaabuu hin dandeenyu jechuudha. Haa beekamu qabu malee. Because it is difficult to list member jechuudha. Garee isaanii qoqqooduu hin dandeenyu jechuudha. Ijoollee hangana ijoollee hangana jennee qoqqooduu hin dandeenyu jechuudha. Fakkeenyaaf consider asirra dhaabbanee ilaaluu dandeenyu. Qubeen jiin as a set of value qubee dubbifamaa dubbachiiftuuti yoo jenne afaan Ingiliffaa keessatti jiin qubeen gaan dubbachiiftuu afaan Ingiliffaati yoo jenne zen maal jennaani qubee aan elementii jiitii jechuudha. Aanis kan dubbachiiftuudhaaf A keessa jii keessatti jiin kan dirqama. Oonis elementii eenyuti qubee jiiti maaliif dubbachiiftuu waan ta'eef jechanne kun jiin kun Aanis dubbachiiftuudha. Oonis dubbachiiftuudha. Inni kunis dubbachiiftuudha. A, O, I, E, uudhaa bire uulleen maal jechuudha elementii jechuudha. Garuu immoo biin maal jechuudha dubbachiiftuu miti jechuudha. Elementii jiiti miti. Biin elementii gaatiiti. Sababni innis biin elementii dubbachiiftuudhaa waan hin taane jiin ammoo dubbachiiftu vaawul jedhan. Dubbachiiftuudhaa. Yoo dubbachiiftuu ta'e gaan elementii eenyuti A, U, I, A, E, I, O ti jechuudha. Gartee akkas jechuusaati. Saniifuu yommuu dubbifamaa jira elementiidhaan bira tokko bireesaa walitti garuu dubbachiiftuu jechuusaa. Dubbachiiftuu yoo ta'e yoo fakkeenyaaf dubbachiiftuu goone A, E, I, O, Uudhaaf maal ta'a jiin elementiidha ta'a jechuudha. Suppose that A is the set positive number. Write the symbol of element. Elementii yookaan aan elementii jechuudha kanaan elementii fi elementii miti. Kuni elementii jechuudha waan elementii miti jechuudha. Akka zeeyitii bakka duwwaa sanarra guutii jira. Fakkeenyaaf 4 maal jedha asitti ilaalan positive even number lakkoofsa positiividha yoo negatiiv hin ta'in jechuudha. Positiividha even number lakkoofsa guutuu kan positiividha ta'e jechuudha. Lakkoofsa guutuu kan positiividha. 4 fakkeenyaaf lakkoofsa guutuu miti lakkoofsa guutuudha. Maal jennaan elementii jennaan asitti. 5 lakkoofsa guutuuti aan element of A. Negatiiv yoo jee positiiv jee mire aan elementii ta'uunis. 0 lakkoofsa guutuudhaa keessa jirti isiniif hin dhiisatan deebisaa. Kanaaf inni deebitanii positive even number included 2, 4, 6, 8 je. Therefore je 4 is element of A dha. 5 is element of positive even number. Positive even number jechuun lakkoofsa guutuu jechuudha. Lajjaa lama warree hiramuu danda'an jechuudha. Lagarree lakkoofsa akkasitti maaliif hin jennee mala lama elementii miti. 0nis lakkoofsa guutuu miti jechuudha. Akkasi qabattanii jechuudha. Hi, which of the following you will define? Hamtuutu likkitti ibsamuu danda'a. Akka seetiin tuutni likkitti ibsama jenne sanitti hamtuutu will define it. Fakkeenyaaf ibsamuu danda'a. Ibsamuu danda'a likkitti. The collection of all boys in your class. Barattoota mana barumsaa walitti qabama barattoota dhiiraa hunda. Barattoota dhiiraa salleetti gootee hoo baasuu dandeessa. Kilaasii keessatti ni danda'ama. Fakkeenyaaf dhiiraan kana dhalaan kana illee baasuu dandeenya kilaasii keessatti. Yoo kilaasii keessa waan jiran jecha ni dandeenya jechuudha. Yoo kilaasii keessa jiraate yoo kilaasii keessa jiran immoo not defined jechuudha. The collection of efficient doctor in Black Lion organization. Amma doktoroota gahaa ta'an Black Lion hospitaaliidhaaf barsiisota gahaa ta'an barsiisotaan kanaa gahaa doktorootaan kanaa gahaadhaa jennee beekuu hin dandeenyu. Saniifuu not will define jechuudha. Beekuu define godhuu ibsuu hin dandeenyu jechuudha. Tuuta hangana jennee ibsuu hin dandeenyu. Tuuta doktoroota sana ibsuu hin dandeenyu jechuudha. Tuuta barattoota dhiiraa sana immoo ibsuu hin dandeenyu. Barattoota dhiiraa hangana jennee. The collection of all natural number leezaan lakkoofsa naachuraaliidha. Leezaan 100 dhibbaa gatu warra jiran haa hin dandeenyu dhibbaa hin jennee mire haamne tokko lakkoofsa naachuraal nambariidha meeqa irra galaa akkasitti hanga dhibbaa oofnee dhaabnaa jechuudha. Kanaafuu will define jechuudha sirriidha. Collection of the song of artist Xilaahuun Gassasa walitti qabama muuziqaalee artist Xilaahuun Gassasaadha. Inni beekamu fakkeenyaaf Xilaahuun Gassasaa muuziqaa hangana baasee yoo muuziqaan san beekamu baate immoo aannaa'oonidha jechuudha. Hin dandeenyu jechuudha. Eshi lakkoofsi takka laamsatii afur jira jee appropriate symbol e element enda isaan kana bakka duwwaadha guutii jee
Fakkeenyaaf amma aan elementii aati. Shan as amma fakkeenyaaf elementoonni jennuun tuni takka 2 3 4 5 6 jiran as keessa elementii aati jechuudha. 5 elementii aati 5 as keessa ni jira. Ni jira. Saniifuu maal jennaan elementii jennaan. 8 as keessa ni jira. Aan elementii jenna. Maali 8 as keessa waan hin jirre jecha. As keessa 8 hin jiru. Warra as keessa jira. 0 as keessa ni jirti aan elementii jennaan. 4 ni jirti ni jirti kunoo elementii jennaan. Torboo ni jira hin jiru. Ni maal jennaan aan elementii jennaan jechuudha. Haashi akkamitti amma fakkeenyaaf gosoota isaatii fi elementii isaatii fi gosoota tuutaa fi gosoota tuutaa adda fennee jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf takka to'ala maaltu jira? Set of description. Tuutota akkamitti ibsina? Tuunni karaalee meeqaan ibsamanii? Karaalee tuunni ittiin ibsaman. Verbal. Define description the element as the set right ordinary English language forms in word. Jechaan ibsuu jechuudha kun. Jechaan ibsuu jechuudha. Verbal jechuudha. Jechaan jechuun fakkeenyaaf example fakkeenyaaf the set of whole number greater than 1 and less than 10. Lakkoofsa hundaa takkarra guddaadha. Diidamii gadi jennee ibsuu dandeenya. Kan ibsuu dandeenya jechuudha. Lakkoofsa hundaa takkaa olii diidamii gadi jennee gadi ibsinu maal jennaan jechaan akkanatti ibsina jechuudha. Hayyee inni biraa eenyudha? Inni biraa the set student of mathematics in classroom. Barattoota maatimaatiksii barachuu jiran kilaasii kutaa sagalaffaa kana keessa jiranii jenneetitti afaaniin himnaa jechuudha. Inni lammaffaadhaa maali? Listing tarreessuudha jechuudha. Roostering jedhanidha. Don't forget qabadhaa bakka kana. Listing yookaan complete listing method list godhuudhaan jechuudha. Tarreessuudha. Listing method keessa maal gara complement listing method yookaan roostering fa'a akka roosteraati jechuudha. The element is a set complete list that the element are separated by comma. Commaadhaan addaan baafta jechuudha. Roostering kana keessatti. Comma and enclosed with the set. Akkanatti bifa kanatti jechuudha. Enclosed the set. Yookaan maal jennaan wanta kana nama roostering yookaan listing. Bifa wanta kanaa kanaan illee dabalama maal jennaan complete listing jennaan. Fakkeenyaaf akkana laata. The set all even positive number integer positive integer less than 7 description described complete listing matiidhaan gisee ibsinu akkanatti ibsinu lakkoofsa positive integeriidha all even lakkoofsa guutuu positive kataan integerii less than maaliti less than 7 irra xiqqaa torbaa waratan jechuudha positive amma lakkoofsa maal jechuudha lakkoofsa positive lakkoofsa guutuu lakkoofsa integerii lakkoofsa guutuu irra xiqqaa torbaa jechuudha. Irra xiqqaa torbaa kanaan maal positive warri jennuun lakkoofsi guutuu 2 4 6 8 12 lakkoofsa akkanaati jechuudha. Isaan kun maal jennaan positive integer leezaan 7 wanni jeef 12 keessa hin jirtu jechuudha. Torbaa gad waan ta'e jechuudha. Akkasii akkasitti hubattaadha. Lammaffaa irratti maal jedha the set of vowel letter qubee dubbachiiftuu afaan Ingiliffaa keessa jirtu. English describe complete listing. Complete listing jedhaan ibsii qubee dubbachiiftuudha. Afaan Ingiliffaadha. Keenya dubbachiiftuun afaan Ingiliffaa maaltu jira? A akkana godhaa. E, I, O, U. Maal goote jechuudha? Complete listingiidhaan ibsituu jechuudha. Gartee? Complete listingiidha akkana jechuudha. Asiin akkanatti, asiin akkana goote, as jidduutti gisee kana koomaatti godhaa, kana gisee ibsite, maal jechuudhaani? Complete listing yookaan roostering jedhama. Partial method. Partial method jechuun we use the method if the listing all element of the set is difficult. Laal taana laal kan ilaaltan. Partial listingin fakkeenyaaf wanta tokko ibsuudhaaf yoo nu dheerate ibsuudhaaf nutti hisaaba ala jechuudha. Fakkeenyaaf asirraa kaatee kanatti kana achi kanaan geenye taate itti fufatee bifa gabaabsinee barreessinu gabaabsinee xiqqeessinee barreessinu maal jennaani partial listing jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf the set of natural number less than 100 lakkoofsa naachuraaliidhaa irra xiqqaa dhibbaa asirraa irra xiqqaa dhibbaa akkana jennee gisee barreessinu lakkoofsa naachuraaliidhaa hedduu waan ta'e jecha dhibba gooneetuma 99 maal goona chiboota tokko akkasii keenyaa jechuudha. Bifa kanatti
the set of natural number less than 100 origin takka irraa kaasee ilanga 99 jennee barreessinaa jechuudha. Fakkeenyaaf kanatti. Argite? So akkana goonu jechuudha. Fakkeenyaaf kam goona takka 2 3 jennee tokko akkasi keenye 99 akkasitti soo jennee barreessinaa jechuudha. Akkanatti ibsine. Maal jechuudha? Takka 2 3 tokko tan jidduu maaltu jira jechuudha. Lakkoofsi akka jiru ibsuudhaaf jechuudha. Kanaaf maal jennaan wanta kana bifa kanaan akka ibsa maal jennaan? Partial listing methodidha jennu. Partial listing method maal jechuudha? Elementiilee ibsuu hin dandeenye, elementii tootata ibsuu hin dandeenye ta'ee isaa baala dheertuudha. Gabaabsinee karaa gabaabatti gabaabsinee gisee barreessina jechuudha. Akka ifa ta'ee yerootti. So akkana jechuudha. Akkanatti ibsine. Partial listing jechuudha. Elementiin haadha takka hanga 99 jennee akkana ibsine jechuudha. 3 dots after element of 3 and the common above the detect of the element the set of the common manner irra xiqqaa lakkoofsa san keessa goonu jechuudha. Fakkeenyaaf takka hanga 100 jeemetire maal goona takka fudhanneetuma hanga 99 barreessine malee 100 san hin barreessinu jechuudha. Gisee ibsuu deemu jechuudha. Irraa gad wanti leesaan wanti irra xiqqaa dhibbaa waan hin jecha akkasi barreessinu. Haa inni lammaffaa maal jaa? The set of whole number tuuta lakkoofsa hundaa. Tuuti lakkoofsa hundaa gisee barreessinu. Lakkoofsa hundaa meeqa irraa eegala? Tuuti lakkoofsa hundaa elementiin tuuti lakkoofsa hundaa maal jennaani? Akkas godhanneeti 0 irraa hanga meeqaati? Itti fufaa jechuudha. Sanii maal goona? 0 takka 2 gooniti itti fufaa xu'aa abbasitti goonee itti fufaa jechuudha. Kuni maal jennaani? Partial listing fida jechuudha. Don't forget. Set builder method. Set builder seetii gisee itti uumnu jechuudha. So method defining property. Akkaataa ittiin ibsinu jechuudha. Set builder mean description property that is a member must be satisfied the common property with the method writing the condition be satisfied the set of or the set jechuudha. Akkaataa seetii conditionii tokko ittiin guutu ittiin barreessinu yookaan property seetiidhaati jechuudha. Property haala seetiidha jechuudha. Insert the representative of the element the set example x bakka buufna jechuudha. Lakkoofsi bakka x jiru lakkoofsa hedduu waan ta'eef x dha bakka buufna. Representii x bakka buufna laatanii represent elementii gosa san fakkeenyaaf elementii a ta jennu sani represent x bakka buufna jechuudha. Elementii x jenna laa. Elementii x elementii beekamne bire elementii x dha. The condition x satisfied nu guutuu danda'u jechuudha. Warroota nu guutuu danda'an san eessa keessa barreessina? Achi keessa barreessina jechuudha. Fakkeenyaaf maal jennee dubbifna? We write x could satisfy after the vertical line or column jechuudha. Tuqalamee yoo sarara gaduu barreessinee akkasi keenyaa jechuudha. Isiisa maal jennaani? Set builder jechuudha. Set builder seetii gisee uumnu jechuudha. Natural number, whole number, integer number denoted by represented akkasi gisee barreessinu. Fakkeenyaaf laal natural number no gisee ibsinu jechuudha. Bifa seetiidha gisee uumu. Whole number gisee uumu. Integer number gisee uumu. Integer number asitti fufa asitti fufa. Gisee itti fufa tokko kana maal jenna? Partialidha jechuudha. Itti fufa gisee uumu jechuudha. Example describe the using the set builder idha. Fakkeenyaaf the set of A describe the set builder inni gisee ibsinu akkana jennaan laal. A jennaan x jenneeti such that lakkoofsa vertical san godhannee x jennaan x elementii natural numberiitii fi and x greater than x is less than takka. Fakkeenyaaf lakkoofsa kana akkanatti ibsuu jira laal. Bifa kanatti. Gartanii? Aan elementii x amma fakkeenyaaf x jenneen x elementii natural number lakkoofsa natural lakkoofsa uumamaa ta'ee fi lakkoofsa uumamaatii fi x irra xiqqaa 10. Fakkeenyaaf irra xiqqaa 10 jechuudha. Lakkoofsa 10 3 isaan kana dubbachuu jira jechuudha. Bifa kana barreessan. X maal bakka bu'a? Lakkoofsota kana bakka bu'a. Ni galu jiraan? X bakka bu'a? Lakkoofsota kana bakka bu'aa jechuudha. Lakkoofsota asirra jiran kana isaan kana bakka bu'a. Leezaan takka warri ta'an eenyu faadha? 10 9 8 isaan kana jechuudha. Uuma kana bifa kana barreessa.
Xii laal Xiin tuni lakkoofsa tokkotu jira. Lakkoofsi sani elementii naachuraal nambariiti. Lakkoofsa uumaati. Fi ammas lakkoofsa maalidha? Irra xiqqaa fudha takkaati. Eenyu isaan? Isaan kana jechuudha. Bifa kanaani. So haala kanaan deemnaa. Let B fakkeenyaaf eegi isaan kana fudhume. Set builderiin ibsuu siin jee laal X integer nambarii lakkoofsi kuni asiin achi deema. Xiin elementii integer nambariiti. X is non negative even integeridha. Lakkoofsa integeriidha kan maal ta'e jechuudha. Zeeroo irraa hedduu dabre lakkoofsa integeriidha. Kan maal ta'e non negatiiviidha kan ta'edha. Negatiivii kan hin ta'inidha. Isa kana ibsu jira. Akkasitti ibsite jechuudha. Ibsumaa bara biraatiin. 2x b is 2x such that xiin x bakka sana lakkoofsi kun danda'u zeeroo takka lama sadii yoo ta'e 2xiin x is element of whole number lakkoofsa hundaatti argachuu dandeenya. Lakkoofsa hundaa akkamitti argachuu dandeenya? Fakkeenyaaf zeeroo keessaa lama baay'ee zeeroodha. Zeeroo lama baay'ee takka lama lama baay'ee lama afur baay'ee lama ja'a akkasitti himee jechuudha. Saniif maal ta'edha? Bifa kanatti barreessine jechuudha. Isa kana. Garee so exercise tuudha irratti wal agarraa yoo amma wanti kun yaalii duraati yoo isinitti tole laayik godhuudhaan dagatinadha. Galatoomaa.